Muummeen ministeeraa Dr. Abiy dhufanii biyya kana yookaan immoo Wallaggaa Arfan daawwachuun isaanii adeemsa siyaasa biyya kana keessatti iddoo olaanaa qaba. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama akka nama tokkootti muummichi ministeeraa gara godina Qellem Wallaggaa hin dhufa gaafa jedhame abdii guddaa hawwii guddaadhaan eegaa turre. Uummati godinichaas baay'ee hawwiidhaan eegaa ture. Namni dhufee Dambidoolloon attam jirta jedhe hin jiru. Kunoo muummicha kanan arge. Isaanis waan hojii godinni Qellem Wallaggaa hojii misoomaatiin hojii nageenyaatiin maal hojjechaa akka jiru qabatamaadhaan arganii jiru. Daawwachuu qofootoo hin ta'in daawwii isaaniitiin immoo maal hojjetanii biyya kana keessatti maaltu hojjetamuuf karoorfamee jira waan jedhamu immoo naannoo Qellem irratti wanti nuti ilaalle jira. Naannoo Lixa Wallaggaa irratti wanti nuti ilaalle jira. Naannoo Ba'a Wallaggaa irratti wanti nuti ilaalle jira jechuudha. Mootummaa jijjiiramaa kana asitti wanti hojjetame waa hedduudha. Manneen barnootaa bu'uura baruu dabalatee gama waajjira fayyaatiin hospitaalonni akkasumas buufataaleen fayyaa daandiiwwan adda addaallee hojiiwwan misoomaa adda addaa godina Qellem Wallaggaa keessatti karaa bareedaaf karaa iftoomina qabuun hojjetamaa jira jechuudha. Buufati Roopphilaa kanaan dura yeroo dheeraadhaaf uummati keenya iyyachaa ture amma kun hojii jalqabee amma immoo bifa haaraadhaan qarshii guddaadhaan qarshii biliyoonaan lakkaa'amuun kaarboon hojjetamaa jira jechuudha. Bakki sun hojjetamaa jira. Waggaa dheeraadhaaf bishaan dhiqaqaa kun akkasumaan kan yaa'aa ture jechuudha. Har'a garuu yoo xinnaate hektaara guddaa oomishuu kan danda'u pirojektiin guddaan mootummaa jijjiiramaatiin mootummaa federaalaatiin hojjetamee eebbifamee lafa jallisii guddaa misoomsuu danda'u. Yoo xinnaate oomisha achirraa galu godina kanaaf illee wabii nyaataa mirkaneessuu kan danda'u. Godina Wallagga Lixaatti albuuda warqee Tulluu Kaappii aanaa Ganjii naannoo Gujiitti argamu sana carraa hojii uummata keenya bal'aa bira ga'anii ilaalanii isa jalqabsiisuun nuuf carraa guddaadha jechuudha. Xiyyeeffannoon addaa Wallaggatti akka inni kennamee jiru waan nama agarsiisu waan bal'aatu jira jechuudha. Warshaan albuuda Kaappii iddoo olaanaa qaba. Waggaa arfan shanan kana keessatti hojii carraa hojii bal'aa uumuu danda'a. Sana qofa miti warshaan Arjoo irratti kasalaa hojii wal qabatee miicaa kasalaatiin dhaabbatee carraa guddaa qaba. Sana qofa miti oomisha warshaa kan biskuutii Ba'a Wallaggaa irratti dhaabbate sun carraa guddaa qaba jechuudha. Kun immoo miira biyyi kun misooma isheen gara fuulduraatti qabdu kan namatti argisiisuu fi keessattuu dargaggoonni keenya kanarratti hundaa'anii kaleessa kan gaafachaa turan har'a moo kan argachaa jiran ta'uu isaanii beekanii hojii kana keessatti gahee isaanii ba'u turreedhaata. Gama carraa hojii illee hojii bal'aan akka hojjetamaa jiru waan namatti agarsiisu waan bal'aatu jira jechuudha. Kanaadhaaf uummati Wallaggaa yoo xinnaatee amma muummicha ministeeraa keenya duukaa waan kaleessa dheengaddaa irraa ba'ee jechuudha. Amma muummicha ministeeraa keenya duukaa yeroon itti qabamee jiru hojiin pirojektiis Wallagga keessatti akka hojjetamaa jiru iddoowwan garaagaraatti akka hojjetamaa jiru argaa kan jirudha jechuudha. Isaan keessatti wanni an dinqisiifadhe maa'inni humnoota rakkoo nageenyaa sababa rakkoo nageenyaa ta'anii bakka adda addaatti bobba'anii jiran caakkaa keessa jooruu irra gara kanatti dhufanii yoo waliin biyya kana misoomsine gaariidha kan jedhu. Qalbii godhadhaa, qalbii jijjiirradhaa, keessoo keessan dhaggeeffadhaa. Isa har'aa isa fuuldura keessan jiru dhiisaati fagoo isa borii isa eegaree ilaalaa. Akkas laa'uu dandeenye jennaan waa wal cabsinuuf hin qabnu. Wal gargaarree wal utubnee biyya keenya jijjiiruu dandeenya. Hirmaannaa mootummaan nu biraa barbaadu kamillee hin raawwanna. Mul'ata isaan nu qaban kana galma ga'uudhaaf uummati Qellem Wallaggaa yookiin an akka dubartii tokkotti nageenya naannoo keenyaa kabachiisachuu yookiin eegsifachuun nurraa eegama. Dargaggeessi waan kaleessa dheengaddaa keessaa ba'uu danda'u turre jira jechuudha. Isa kanaaf immoo akka isaan nu waadaa waan nu galan kana fiixaan nu baasaniif dursa nageenya keenya in eegsifannaa in kabachiifannaa. Nageenya keenya eeggachaa nageenya biyya keenyaa eeguudhaaf kutannoon hojjenne kanneen immoo qaamolee nageenyaa keenya faana dhaabanne kanneen nageenya biyyattii booressuudhaaf deeman dura dhaabanne nageenya kana akkatti fufuudhaaf gahee keenya yookiin akka nama tokkotti gahee nurraa eegamu hundi keenya sadarkaa hundumaatti ba'uu akka qabnu jechuun barbaada jechuudha. Ammatti paartiin qabnu paartii tokkodha. Mootummaan nu qabnu mootummaa tokkodha. Kanaaf dargaggeessi waan kaleessa dheengaddaa keessaa ba'ee paartii keenya duukaa mootummaa keenya duukaa muummicha ministeeraa keenya duukaa imala isaa fuulleffachuu danda'u turre jira jechuudha.